Ashamaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenya qophii keenyaan odeeffannoo wayitaa'oo yeroo maraa kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma dhuma qophiitti nu waliin ta'a. Jaalmarroon jeequmsa jaalgammachuun waraana keessatti gadhiisee jeequmsa biroo uumuuf jira jechuu odeeffannee jirra. Jaalgammachuu shira biroo marrootti geggeessuuf qophaa'aa jiraachuu aduun miliqxee baatee marroo qaqqabdeetti. Jaalgammachuu abbooyyee fi jaalabdii waliin ta'uun marroo dhabamsiisuuf akka ta'es odeeffameera. Jarri kun lameen zoonii garee lixaa gidduutti wal dhabdee uumaa jirus jedhameera. Jaalshoodeenis marroon dubbiin alaa gocha lafa irratti taasisee hin jiru jedhee jira. Gocha marroon kana dura shiraa ture amma akka jalaa hin baaneef baqannaasaa daran saffisuu danda'as jedhameera. Dabalataan shanee keessoo ishee akkas boora'ee jiruu fi nagaan harka kennachuu didde irratti mootichi raayyaa ittisa biyyaas tarkaanfiisaa fudhachuu jabeesseera. Keessumatti gurmii shawaa keessatti hawaasa saamuu fi daraaruun shanee amma gatii ishee kaffalchiisaa jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa eereera. Hooggantoonni garichaas tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa itti cimaa jiraachuu gara itti goruu dhabnee gammoojjii keessatti beelaaf dhukkubaan daraaramaa jirra jechuun dubbatanii jiru. Abdii kutannaa hooggantoota shanees miseensa garichaa hedduu jeeqee jira. Kanumaanis jaalabdii, jaalgammachuu fi jaalabbaa seenaa karoora qabatanii jiran marroo aangoorraa buusuun nama bakka bu'uu mari'achaa akka jiranidha. Egaa oduu keessoo shanii hunkuree jiru kana fakkaataa jaallatamtoota maatiiwwan keenyaa odeeffannoo wayitaa'oo qabannee yeroo yeroon isiniif dhiyeessinaa. Yeroo gaarii qabadhaa. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.